الصور وبيا جماعة كيف أنتم حالكم؟ Milan anti ata minno salam tha ndindi ziyarat musa abu tan maswar ka dudu min jinsi je أبشرك يا جاخي ما نسمع ما في الاتمام. ka kasjebin jeba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتو كم تجستو إيجا جوجاران تناس كبر إتن فيجر وان تجا أسمانو إسمون دمو أفيران تني تجر. سكنتان إبن مركز بري بنوت إسلام مركز فجر الإسلام كني سنجر. أيا مركز تكينا ويا وساو تكينا كبجمو في جلتودا أما اللي يا برتودا وساو تكينا أكن الران هفني بوجا إبكينا سنجر. إسن هم دمو أفيران تني جر تني جر. أستاذ إبراهيم عبد الله برتودا إسا كان تورا بيزو ميراتين برسيسات كان هل كمي في جوجا إيجا فري برتودا مركز فجر الإسلام برتودا إسا أركوان جيجرو ججا akan urran hafna ismin jedhani sun hundinuu markazni barii barnoota islaamaa مركز فجر الإسلام. egaa keessumoonni keenyas kan sagantaa kanarratti nu dhiyaatan sagantaa ajaa'ibaa shaashaa bu'aarsitoo ajaa'ibaa tanarratti kan nuuf hirmaatu karaa toora aappii muraatiin gaggeeffamte waan ta'eef jecha keessumoonni sagantaa kanarratti nu hirmaatan akka armaan gaditti isiniif dhiyaate Sheek Kadir Ustaaz Mahammad Bayaan markaza Abdallaa Ilmumadirraa Ustaaz Mu'ayyad markaza Alqur'aanirraa Ustaaz Ahmad Jamaal markaza Bayaanirraa Ustaaz Ammaar Jamaal markaza Bayaanirraa Ustaaz Gaaddisaa Abdul Karim أستاذ لليسا أحمد أمير مجلس دار الحديث إرّا أستاذ جمال أحمد نور مركز دار العلوم إرّا أستاذ صلاح الدين عبد الله مركز دار العلوم أستاذ بلو روبان مركز الفرقان الرّا مالكنا سكنتا منشدات سكنتا ولولات إيجا سكنتا نشيدا كان نوديس sagantaa najdaas kan dhugeessu نشيدا كينيا بيكما أكما بيكما منشد توجي أبدل جد إيجا سكنتا تنيا هل دريس برباج سوندا هوتي جروان تجد markazni fajrul islaam waan keessummaa isaa barbaachisu waan ustaazota isaatii fi waan barattoota ustaazota barbaachisu hunda barattoonni markaza fajrul islaam qopheessee dhiyeessee waan jirtuuf akkan urran hafna ismin jedhan Egaa Ustaaz Ibraahim Abdallaa barattoota isaa halkanii fi guyyaa aarsaa guddaa kafalee waan barsiisaa barattoonni isaatis qaalii isaa godhanii ustaaza isaanii godhanii barnoota akka ajaa'ibaatti waan inni jiran irraa fudhatanii qaalii marhabbeechaa appilikeeshinii zuumii kanarraa osoo gadi bu'in halkanii fi guyyaa asirra ta'an asumarrattis muraajaa asumarratti darsii godhanii asumarratti barnoota baratanii asumarraa nagaa hanqaladhe egaa guyyaan firiin isaanii arguu waan ga'eef jiru baga gammaddanii isin jiru isin jecha maatiin barattoota isaan kanaa hundinuu egaa silaa jiraatanii isin himaata waan kannan waan ta'eef jecha egaa bikkuma jiru koonguraajuleeshin isin jaan barattoonni egaa baga guyyaa gammachuu guyyaa dansaa kanaan nu ga'e isin jecha isin hundaa'uu gammachuu teenya isin wajji qoodamanii jirra markazu fajrul islaam yookaan markaza barii barnoota islaama markazu fajrul islaam egaa sagantaan teenyaas kan gaggeeffamtus guyyaa jummataa wallee halkan sabtiiti waan ta'eef akka nurraan hafna isin jedha egaa guyyaan akka taarikaatti yookaan bara waggaa wajjinis yookaan sa'aatii wajjinis jiiseen bara guyyaa 24 baatii 12 bara 2022 Jumaadul Ulaa guyyaa 30 baatii 5 bara 1444 akka lakkoofsa hijraatti akka lakkoofsa ganda keenyaattis guyyaa 14 baatii 4 bara 2015 egaa sa'aan sagantaan teenyatti gaggeeffamtu akka sa'aa biyya Arabiyaa Suujitti sa'a 8:31 Ogaa sirriin sa'aa biyya teenyatti ogaa deemus sa'a 2:30 waan ta'eef jecha sagantaa bareedduu das nama jedhutan gorsa ajaa'ibaatii fi waa hundaa kan ogaa dhufte qalbiin si jiitee irraa gorfamu sagantaa kana hundaa jira waan ta'eef jecha akkasiin dabale carraa kana fayyadamu inshaa Allah dhuftee gorsa ajaa'ibaa akka dhaggeeffattu asumaanuu isin abeereeti markazu fajrul islaam kanuu barii barnoota islaam markazu fajrul islaam argachuudhaafis lakkoofsi bilbilaa duwwaa 9 duwwaa 457 duwwaa 9 duwwaa 235 kanatti argachuudhaan waan barbaadamu teessoon keenyas magaalaa masgida arrattanyaa gamoo walitti hoteela Umar Kaaffee irratti argamna waan ta'eef jecha dhuftanii sagantaa dabalataa argachuudhaafis jabeessifachuudhaafis barbaannaan lakkoofsa bilbilaa sanatti dawwaleettanii argachuu dandeessani kanaafuu akka gartee isin dabarre jedhna ala diin islaam zillu diinil islaam